nuti harargee bahaa ana cinaasan aradaa maloolee fi aradaa kalmaalee achitti lolii eege ganama kana subiirraa eegalee hanga galgala kana aduun seentutti Soomalee nu dha'uu turte. Bikitoontu liyyuu haayiliin Soomalee achi nu dho'ichaarra. Bikittoon itti nu dhoomna itti liyyuu haayiliin Soomalee itti nu dho'ite kun magaalaa Jijjigaarraa waraanni bahee bikki amma nuti itti jiru daangaa keenya Oromiyaa jala jiru Maloolee Oromiyaa jala Aradaan Maloolee Aradaan Kalmaaleetis Oromiyaa jala achumatti nu dhufanii kiiloomeetirii guutuu kan magaalaan Jijjigaarraa rasaasni hogguu asii darbatan magaalaa Jijjigaarraa uummanummaan gabareen uummanummaan qotee bulaan firraa hayyisuuf liyyuu poolisii kana firraa dhorkuuf itti waan ni jedhe. Liyyuu poolisiin makiinaa meeqa fuudhee achi nu naqee uummata keenya nam kudhan madeessee tokko amma madoonni du'e ja'an nam sadiis nurraa ajjeesan. Ganama kana subii eegalee magaalaan Jijjigaa magaalaa guddoo magaalaa kililii teessuma kililii shaniiti. Magaalaa pirezidaantiin Mustafaa Agjartaa'u haya rasaasni dhaabamee dhaga'ama magaalaa mootummaa masaraa kililii shanii irraa dhagaa rasaas waraana achi nu bobbaasee nu naqee achi nu gate uummanni kililiin Itoophiyaa nuti Oromoodha. Uummanni Oromoo dirmachuun qabu nuti maaliif Oromiyaa nuti hin dirmanne maaliif uummata kana nuti ittiin dubbanne ni harkan ganama galgala ni dhiina ganama galgala duuna maaliif tuntaati akkami tuntaati akkamitti nuti Oromoo jennee Oromoo maxxannee akkamitti Oromoo jala dhumna akkamitti dhumna mee takkitti sana mee uummata Oromootis nu ibsi uummata mangistii Oromootti illee haa nu dhageessu itti nu hima akkamitti dhumna maaliif dhumna. Liyyuu haayilii kan mootummaa naannoo Somaaliitiin deeggaramu rasaasa nutti roobsu nu weeraru gara mootummaa Oromiyaatiin gargaarsi yookiin nu godhame yookiin nu ofirraa deebisuun hin jiru kan jedhudha. Akkamitti ofirraa dhorkaa jira qonnaan bulaan keenya? Qonnaan bulaan keenya qawwee takkitti sa'a tokkicha gurguratee qamadii waan gartee dachirraa harka san gurguree rasaasa kanaan bitachaa akkasii firaa hayyisuu jira. Deebi'aa irraa tabiraa dabranii qamadiillee guban. Qamadillee ibidatti kaayan akkamitti midhaan namni gartee nyaatee buluun akkami ibidatti kaayan akkamitti uummanni mootummaan Oromoo maaliif nu dhiisa nuti maaliif nu dhiisa uummata liyyuu haayiliin nu waraanu kanuu mangistiin Soomaaliyaa bikka teessuma Soomaaliyaa Kalmaaleen tun dudda hidijaanii waluma meetira dhibbi tokko addaan fagoo miti rasaasni asirraa dhaabamu magaalaa walakka Jijjiga walakka dhaqa. Akkamitti kan hundi kun jiru mootummaan waraana saachi makiinaa sagal guutee nurra bobbaase arra eege ganama subii nu eegale ilaa galgala kana aduun itti dhiise namni uummata keenya haduu illee qawweerraa guuratanii reefkallee fuuluu dhoorkanii galgala kana ijoolleen teenya dheexxee fuute eege dukkana lafa dukkana keessa akkamitti mee kami guyyuu dhumna kami dhumna Kalmaalee kana takka arrabichaa miti arra guyyaa meeqa taraa meeqa lolli bikka tana nu ta'e mangistiin Itoophiyaa quba qabdu akkamitti Mustafaa Umar ni sodaatanii hin dubbattu mangistiin Itoophiyaa hin dubbattu nuti Itoophiyaa nuti eessaa dhufne bittitun biyya teenyaa biyya Itoophiyaa maaliif nu lolan mee maaliif dhumna mee maaliif dhumna jechuma teenya irratti maaliif nu gatan jechuma teenya irratti sabab wanni irratti dhumnu tana wallaallee bara. Amma milishaanii akkasumas liyyuu poolisiin kan jedhamu kan Oromiyaa gaachanni sirnaa maal jedhamu kun isiniin gargaarre uummata kana waa'ee gargaara. Eessa nu gargaaranii hin jiru eessa nu gargaaranii ijaan nu agarre eessa jira.
Kachinni birgaatiif malee Oromiyaan eessa jiran ni hunjirtu. Gabara magartee jechuudha qotee bulaatitu uummata kana fira hayyisuu jira. Guyyuu ilmaan keenya itti hiyyoomanii uummanni keenya itti hiyyoomee namni keenya itti dhumee dubartiin itti jaarsa fi itti dhabdee ilmaan nama guddisuu dhabnee tanaa ba'uu jira. Mee mangistiin akkamiin nu gargaara ilmaan san namni guddisuu jiru namni irraa abbaa irratti itti raajjeessan dachiisa namni qotuuf hin jiru. Guyyuu dachuma Oromoo irra dhumna akkamiin dhumna maaliif nu gatan mee maaliif nu gatan mee sababa itti nu gatan mangistiin haa nu gaafattu mee uummata kana maaliif irra dhumna nuti mee uummanni Oromoo haa nu dhaga'u maaliif itti dhumna. Dhaamsa maal qabda dhuma irratti maal dhaamtaaf? Dhaamsa ani waniin qabu dhaamsa uummata Oromootii fi mangistii Itoophiyaatiif waniin dhaamsa qabu maalirra dhumna obboleeyyan kiyya mangistiin Itoophiyaa mangistiin Somaaleetii fi mangistiin Itoophiyaa maal adda qaban dachii tana maaliif jecha nurra duulan maaliif nu waraanan sabab itti nu waraanan kun maali nu gaafadha nu haa nu gaafatani. Dachiin tun dachii teenya qotii dachuma abbaa kiyyaatanii ani qotee irra jiraadhu tanarratti irraa na kaasuuf irraa na ari'uuf irra na jeessan maaliif mangistiin Itoophiyaatu nu lageeffate waraqaa takkaanii nurraa qabuu danda'a Abiy Ahmed Mustafaadha. Aboo nu dhagaa yaa Oromoo nu dhagaa amee nu iyyaa nuti waan akka taatu wallaalee waan afaan wallaalee namni keenya galamaa galgala guyyaa ibiddi nurratti hin bobbaan hin jiru guyyaa nuti hin duune hin jiru guyyuu ni duuna guyyaarraa ni duuna. Hayyee galatoome jala boonete egaa ordofna Cinaaksan Harargee Bahaa keessatti kana argamtu yeroo abdii ilees akkasumatti miidhamaa turtanii. Galatoome tileen.